mataan keenya akka hin buqqaanee akka hin caccabne maal fayyadamuu qabna? Yeroo hunda jechuudha guyyaa guyyaadhaan wanna fayyadamuu qabadhee isiniif dhufe arra jechuudha. Maaliifin mataa keenyarraa miidhaa wanta finne kamiyyuu taanaan wanna mana keessatti qopheeffannu tokko mataa keenyarratti miidhaa fidennee hin yaadnu. Bu'aa irraa arganna malee miidhaa mataa keenyarratti hin fidu. Maaliifin keemikaala adda addaan qabu jechuudha. Wantoonni mana keessatti fayyadamnee mataa keenyaafis ta'ee fuula keenyaafis ta'ee fayyadamnu jechuudha. Ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nageenya waaqayyoo bakkee jirteetti biyya jirteetti mana jirteetti isiniif haa baay'atu. Nagaa kooti galata waaqayyoo akkamisin nagaa kiyya arra geekinoo isaaf haa galatu isiniin jedhama. Yeroo hunda mataa kiyyaanii galgala yeroo mataa kiyya yeroo hunda guyyaa guyyaadhaan naaf fila. Sijammar mataan kun nan rakkisu yoon bakka lama galgala godhee yeroo hunda galgala naaf fila nan shima jechuudha gaddeebisee. Maaliifin mataa koo akka sila hin dhoofne ofii kiyya sila ofirratti shimuuf nan dhibu nan shima fakkeenyaaf amma galgala kana filee qibaati sootee akkana maasaajii mataa kiyya godhee wanta dibadhee shimee hin bulaa akka soolee galgala yeruma kana jechuudha nan fila jechuudha yeroo hunda mataa koo yeroo hunda nan fila guyyaa guyyaan jechuudha. Innaa akkasiidha yeroo hunda hamma dandeenyu guyyaa guyyaadhaan mataa keenya yoo fillee mataan keenya nu yaalaan bubuqqa'u jechuudha. Fakkeenyaaf mataa keenya dhoofnetu haga torbee yoo taa'e mataan keenya gizee fillu baay'ee nurraa buqqaa jechuudha. Baay'ee nurraa yaa'a jechuudha. Keessattuu amma ijoolleen biyya ormaa jirtan dhooftanii amma torbeen taa'ee yaadu maaliifin hin ho'aa qilleensi akka biyya keenyatti miti. Qilleensi biyya ormaa jechuudha. Hin ho'a sila ta'eefuu torbeetti yoo xiqqaate gizee Inna mataa keenya yeroo hunda guyyaa filuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa madadaa shaashii keenyattiin akkasumaan yoo oolee warreen shaashii marattan shaashii maradhu. Warroonni shaashii marattan keessattuu mataa keessan galgala filtanii qilleensa naqxanii yoo ofii keessanii ofirratti dha'uu beektan guyyaadhaan yoo dhooftan mataa keessan irratti miidhaan fidu jechuudha. Yani baay'ee gurgudduma jechuudha. Bakkee 3-4 akkana yoo shimatta yeroo hunda filtanii akkasuma yoo shimtan baay'ee bareeda mataan keenya bootaadhaan badu jechuudha. Arra maalan qabadhe isin dhufe bishaan roozmariiti. Bishaan roozmarii ወይም ደግሞ ስጋ መጠበሻንትኒ ተባለ ፎን ጊዜ ጠበሰን ኬሰ ጉደን ጀቹዳ ኢሰ ጀቹዳ inni kun na baay'ee qaba አይላንድ እንትኒ ana bicha mite ijoolleen maadaama kiyyaatuun fayyadamu na jalatti ilaalanii maaliif isaan mataa dheereffachuuf osoo hin taane mataa isaanii baay'ee dheeradha. Mataa isaanii buqqaayyaa maalinni yeroo hunda giseen ani fayyadamu nargu kazaan kuni nuufis nu hojjedhu jedhanii qurunfudii wajjin hojjedhe. Qurunfudiin immoo foolisaa baay'ee bareeda jechuudha. Innaa yeroo hunda galgalas ta'u yeruma qabdanitti yeroo hunda mataa keessan gisee hiiktan kanatti biiftanii yoo shimattan baay'ee bareeda jechuudha. Kanan jaalladhu qurunfudii fi intini roozmarii kana baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda jechuudha. Mi'a akkanatti qopheeffattanii akkanuma mataa keessatti biiftu jechuudha. Gaftanii naa akkasiidha kanatti misaala fakkeenyaaf ani mataa koo akkana addaan fuudhee
እና bakkee lamatti shimuu silan fedhuufu mataa koo kana godhee akkanatti ergatti biifeen booda xiqqoo ishee maasaajii godha mataa koo jechuudha. argitanii amma akkanatti shimadhee dira karaa kana jechuudha. as keessattis biifuu qabna. keessattuu amma dakaa jechuun dabbasaa keenya madadaa wanno jennaan marafnutti hin goggogaa jechuudha. waan immoo zashawaariidhaan akkamatti goggogsuu hin dandeessu. yaani yoo rafnu firaashii minaamin walaa balleessa jiidhan hoo jettan akkamatti zashawaariidhaan mataa keenya akkamatti irratti goggogsuu dandeenya. እና kanasitti buusuutti deebinaa. kana fakkaataa jiidhaadha. jiidhaa ta'e mataa walitti sabasabama siniin jedha. kanatti akka gaariitti dibannee wanimmoo yoo intini jechuudha. fakkeenyaaf amma nyaatarra yoo jennu mataan keenya indaf qasla ta'eefu maal goona gaafuma dhiqachuudhaaf jennu san yookaan immoo borumtiin dhiqadha jennee aduu yaannu san jechuudha. dibannee wayin immoo yoo isa kana galgala dibannee bullee ganama immoo waan biraa dibanna jechuudha. kana bichaadhaan miti kan dhiqannu mataa. amma fakkeenyaaf kana bichaa dibadheetii miti kan mataa koo dhiqu. wanta mataa koo jiisu zayitii wayin immoo kun bishaan ta'ee mataa keenya akka buqqaani fuuldura kana deebisa jechuudha. fuuldura kana ani yeroo hunda mataa kee akkana dhaane mataa kee amma dhaama hin qabama akka duraan caccabee bootaa badee hin qabama jechuudha. asii hin qabama asii ciccita mataan yeroo hunda እና kana dibadhee mataa koo ni qadwan muuzii avokadoo antini oliveera jira zayituunii jechuudha. isa dibadhee kan qopheeffadhe ani gosa lamaan qaba zayitii jechuudha. zayitii kaarotii fi zayitii wanta gosa adda addaa walitti qopheeffadhe gosa lamaan qaba. yeroo baay'ee naaf ta'a jechuudha. isa qopheeffadhe yeroo hunda mataa koo dhiqachuudha. ganama dhiqadhe galgala dhiqadha jechuudha. ganama dibadhee galgala dhiqadha. feestaalii naffanee oolche akka feestaalii akka dafquuf jechuudha mataa keenya irratti. እና አከሰስኒን ጀዳ ወርዶፍቶታ ከያ ቪዲዮን ኪ አራ ከነ ፈካታ ዮሲን ቢቶሌ ላይክ ጎዳ ወሮን ቪዲዮ ኪ አፋራታ ተልሞ ሰብስክራይብ ጎዳ ዮሲን ቢቶሌ ሼር ያደ ከሰኒፍ ኮሜንቲና በሬሱን ራፈቲና ሲነን ጃለዳ ኦራቡላ ባይ ባይ